ballatee taasaan wallaalu namni ballatee taasaan beeku furdatee filaman quubsu furdatee filaman qabu shoo bakka rabbii wajjin agreementii ballatee sin hin dhufeere utuu birii marga fimmitattaa gaafa birii dhufe kaffaltii qofa dheedha hin fiignaa dura garam fiignatti dursa garam fiignaa dura maaliif fiignatti dursa sadarkaan duraa kun osoo sochiin eegallee akka yaadaatti bakka dhaquu deemu dhimma dhaquu deemuuf tokko sammuu keessaa qaba. Marsaan itti aanu odeeffannoodhaan nama bobba'ee karaa walakkaa jiru ha bakkatti deemuu qabne ha waan deemuufis hin qabne ha amma bakkatti deeman itti himuun nama rakkiftee na dhibe. Bismillah alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Daawwattoota keenya itti keessu biyaan biraayyuu. Sagantaa gabaabaa ergaa guddaa of keessaa qabu tokko qabna. Innis Nabi sallallahu alaihi wasallam hadiisa keessatti kun fi dunya ka'annaka gharibun aw 'abir sabil jedha Nabi sallallahu alaihi wasallam jechi kun fi dunya ka'annaka gharibun aw 'abir sabil 'abir sabil bakki har'a keessaa qabnu hadiisa kana keessaa 'abir sabil jechuun maal jechuudha barbaade nam tokko namni karaa deemu jedhamu nam tokko karaa deemu dura maaltu isa barbaachisa karaa deemu gujan akka nama karaa deemu jedhan Nabi sallallahu alaihi wasallam namni karaa deemu maaltu isa barbaachisa ka'uu dura ka'umsa karaa dura osoo manaan ka'in karaa san deemuudhaaf maaltu isa barbaachisa eega karaa san bu'ee hoo maaltu isa barbaachisa waan akkamiitu isa gammachiisa waan argatu maaliin madaala nyaatas haa ta'u uffata haa ta'u shariika haa ta'u maaliin madaala deemsa karaa deemu kana keessatti wanni nuti ittiin madaalu maali gammachuun gabaan gammadu isanii gammachiisa karaa deemu jira gabaa qulfu yoo argitti goree ni koflaa wajjin ni taphata mee akkamitti deema namni karaa deemu tokko deemuun dura maal barbaachisa mee ustaaza jalqaba irratti nam tokko karaa sun deemin dura maaltu isa barbaachisa nam tokko osoo karaa hin deemin karaa hin bu'in ka'umsa karaa dura maaltu isa barbaachisa kottaa nama tokko hin goonu salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Tahu dunia gafi gafati dunia media kota jele dunia media wan sibira jiru yo warra kana kesana media Afrika qaba gabaan media ti gabaan media dirgumni media kana kessa namni wan qabu gakkenna karademu kana kessa tokko kunis wan qabu kennu namni gari akatti hasan gabe hasan gaggari biratti hafa sigalera dubbe akatti gakkennu gabe yookanis immoo yookaan hedab yookaan immoo sadarkaa addunyaa keessa jirtu wallaan yookaan dorgommii addunyaa wal dorgomaa jirtu kana qofa dhabeetii waan bareedaan isa biratti baduudhaa deema. Kanaaf jalqaba miidiyaa kanarraan dhaamsanii dhaammadhu namaa inni waa gaarii yoo si bira jiraate. Miidiyaa kan keessumas hirka jiru sanaan waa gaarii yoo si bira jiraate yoo diqqoo gabba'u hawaasa kana fayyada jette yoo diqqoo gabba'u nama kana karaa gaariitti waama jette isa sanatu silaa gad darbatte wanni itti darbatan gabbatan jedhan. Darbatan gabbatanii kana jechuun maalini hin gabbifta yaada gabbifta waan nama biraa dhaggeessi bira jiru yoo jiraate hin qusatanii wal kaa'anii akkatti nuu keessu fuqaraan mijeessi jechuun kan lammaffaa gabaa keessatti deemina yookaanis immoo bobbaa namni tokko yeroo bobba'uu shakhsii miti maaliif jennaan bobbaa kana keessatti hiriyaa filadheetu jira namni tokko dura waa sadii ofumaa isaatiifu waa sadiin kanatu nama tokko sadayyoo wal bira dhabe amma fakkeenyaaf ifaa kana yoo fudhatte waa sadii ifaa jechuun tokko isa ba'u tokko isatti ba'u tokko isa argu yoo kun sadayyoo wal bira dhabe ifummaa isaa dhaba naa qaban isatti ifuu fi isa argu qaba sigalee dhabe yoo tokko keessaa irra ta'e ifaan hin jiru inni ifa jiraate inni itti ifa jiraate inni argu yoo dhabe ifaan hin jiru inni itti fujiraate inni fudhatame inni argee jiraate merree kan dukkanu dafte kanaaf sadan kun walitti kanaan namni walitti bu'ee waaqni qurseechee deebisee inni argee bira jiraachuu qaba sigalee akka amma namoomatti yoo waan deebisee jettu gabaa keetti dhufna haasaa guddaa isaa fudhattee daqiiqaa wiciitii keessatti haasaa guddaa bitaa kana gadi fuute haasaanatti gadi hiiktee yooni bira dhufe kiiloo deemu isaa qaba maaliif jennaan manni rakkinaatu deemaa jiran manni rakkinaa beekaa kan hiikuu isaa kamiin keessaa hiikuu laata jedhaa deemtu qarxiitii rakkinaa kuma tokkotii dhabee ni bira ta'a qarxiitii rakkinaa waan jedhamu yookiinis yookaan qarxiitii dubbii
سيقولي جونيات بيكاني ميكاني نبرتا يوميك تري مالو قبلتي نوم فايد ساعة بس نتفايد مو بربادنا أوفتي كولا كان نتي نتي أوفتي كولا نتي أوفتي كذا قبلتي نوم فايد مالي بيتا ها ساعات ليتو أوفتي كتو سنة تبغى تكتب بيجي تا لكن ها ساكافت ها ساكنا تبغى ها سالافاتي كذا يقولون ها سايو ها سامي والله لم يدري فيدا يوجد بيدم فيدا إملا كافت إملا إنسان إملتو حيوان إملتو دجال إملتو أمم إملتو مرج إملتو بشان إملتو لب إملتو لجي إملتو لجي فلو نيان إملتو أو تفياتو إملتو ولا شفت إملتو ولا بيك اللي أبغى إملتو كرادي ماجر كرادي في تأتي بدبر ولا نقطة هندي إملتو أكل ربي كافت ها ساعتي إملتو أصير كي يكنا لك يكنا أساكنا تسامو إمام يجدته देखो उस तरह वाली सवाल बाई सुनाई ना आई मैं तो हूँ निशान दारो वाली से बर्बाद चीज़ होती है आसान आप वो लोग चबारू कब्बल जब इधर इच्ची में दारू कब्बल फकीरिया फन्ना सीखेने मेरे कायदे पेड़ बंदे वो बांधे ना ओल्लाज और पुरानी ओल्लाग गरकनानी ने महामाज गरकनानी ने मगारीज असीन फरसोरुगा असीन मोहम्मुगा असीन इंदुगा वांगरा का मुंडा साकप अच्छी केसा इन्हीं से बनतूर आने से बनतूर bakka bakka dha nagaru niyyaan dinni ghaayaan ani fi niqamu gaba gaba kanafan gabaan godhuu jedhi malakin jara kana ne kemu simachiisa isa farshoo dhuguu fi isa ka oduu da bara ilama bakka amma inni ana jinna fageessu fi farshoo dhugaa ana jinna fageessu ana galmaan gawdu fi jinna fageessu mali jinna yeedu kan jiraatu lefteen jiru hasaab fikra hasaa maraatu bakka ta'ee ragaa jirtu daawwattoonni keenya quba qabu haasaa maraatu gakkaasan haasaa maraatu akka itti ta'e yoo nama galuuf argate qobitti haasaa ta'a yoo nama galuuf hin arganne haasaa maraatuuti dhaggeeffadhu natii ta'e dhaggeeffadhu eega natii ta'e tokko tokko ni si ibsa namni tokko naa ilaaluu gaafa maal barbaachisa haasaan achirraan qabu imalaan inni hin jedhamu inni kaan hanna dhaqa inni kaan bittaa dhaqa inni kaan butaa dhaqa inni kaan butaa dhaqa eessa dhaquudhaaf jalqaba inni dhimma dhalaama fakkeenyaaf akkati daawwattoota keenya haasaa kana lafaa akka hin kaafne jalatti qaqallina siise ilaaleen bicee siyaasaa wayii bira jirsi jalatti bira qallateef haasaa wallaalu namni ballateef haasaa hin beeku furdateef nama hin quubsu furdateef humna hin qabu haasaan kunoo yoo jedhame bareeda kunoo yoo jedhame bareeda mata duree dhimtisa kunoo jechuun furdaadha seetee biratti gama waliin inni hin qabu furdina isaa agarte mara horii walitti bu'uu isaa agartee arjaansa inni walitti bu'uu malee kennuu rabbiin kennineefi kunoo hiikka qaba bildee kana kunoo nama silaa as jedhu nama ciisu hunda rafeera seetee bira teessee namatiin nama ciisu hunda hirribni hin qabu inni maal immoo kunooti qallataan humna dhabaa miti furdinni humna qabaataa miti gabaabbateef hin dadhabu dheerateef hin dhaqqabu akkaataan isaa kanaaf haasichi akka itti haasaamu haasaa imala qofaa miti kan inni qabatee jiru eega bal'ate immoo hin qallifna hin dhedhesu walitti fidna akka gamaa galuu goon fireemoorkiitti goon hin facaafu kun kitaaba eegatee immoo hin facaafu imala keenya gabaa goon gabaan maal qabaa isin kan xaafii nagaddii inni kaan sangaa nagadaa inni kaan farda nagadaa inni kaan sagadaa inni kaan uuma hunda qabaa dullattii qabaa jaartii qabaa manguddoo qabaa dhiira qabaa dubartii qabaan jaarsa qabaa si galeera amma gabaa kanatu imala kanatu eegsiitii qaba imalli kun iddoo dhaqaa jiru qofitti hin dhabu karaan kun yeroo deemu eegsiit jedha deemaa dhaqaa eegsiit jedha isaan guyyaan isaanii ga'e eegsiit jedhanii karaa mana isaanii keessaa bu'u buusaa deema eegsiitii qaba karaan kun imala eegsiitii qabu jedhii qaba imaara karaa keessaa ba'amu qabu inni galee karaa dheeraa hayyee inni baatu eegsiit jedha yeroo deemaa karaa keessaa baatu bakka achumaan duuqa bitti godha sufiyaan karaa duuqa min keessaan gabaa calaa maali kun galee inni si galee
أنا ديما لك تنجمي ما لك سن أدم كسر إكزيت يلا نمبر الدنيا كاتي بمسلم كان يساتره يساتره ميلاني باري سماري ركوب ديما لك إكزيت جنة إيش كان رتيه هاسوفين يننا كأجرو إكزيت تشافين كان إني إتجاه نقول وقاعد ما بيا وابر نمجي راتشولا إملا بيتا وكو بنكبو إكزيت ساكو بنكباتو إكزيت تغير سيفنا إملا ساكنا كيسة دين دكولا كأتشي سينكري ساكا كنا يرجلو جل كفا إملا نمجي كون نبض بادا كاو بكيادو دين سنة غافا كاو غاي كاوم سكيسا بودي داتي تيكا إني سيئي قال لي جزا كتو آسوچلي سريسا أوباتو وانا ما قلتها أوبارا يجيني من حجيرك جناني أما جاسفني لما نعمل في ناتي أوبار بعد سنة كده بنقرأ إن أنا أوباني إمغني جواي كده جاسفتينا جلني إن أنا أوبارا إنكار دورني ما جنان ما نتكلم في ناتي ناني نفهم كيف في جنان ميا كده وانا هذا شو غني لا لا يكينه سالك mana gini orang وانا أرجع تهابه والله ربي أكبر وانا كتامي ماري جنان توسي لا كتب وانا كتشوتي من التريس كي يكتني فرق القطع mana masalah bidusir mana salim كي ساندي في أنا كده يوم من الكل في اتبدون فين أروات أي في واتو اتبدون فين نانتا تأوسين كيتو هذا محمد الوافد جدي في تلجمي سيجلي وهي كيسي أباسي يوم واقع بمارك في سبيل شركة وانا سالت مكنا كبتر أبني تكين نايم أنا أكل ما تيسا بنا كنا سالغاني تكين نيجرم mana كون نملف mana ساندو في جرم إذا يو mana تجعلنا في ناني نملف جرم كات إيري نام mana تناكين نيرم أما يقولون بكت يوم mana تيسر أفليرم عرفاون أفليرم عرفات تكجر نيجا عرفال كان عرف أسيب zaman ketonjino بكربي يجيني أغريمنت يوم mana تيسر شوف بكربي يجيني أغريمنت يوم mana تيسر أفليرم هاي يبي أما يكيني سامي سلالي أسيت إدي سالة كذا سلالي ننرجع كاساني هوني ندي كلا جت وتوما نانكاي قال ربي مراكتا قبل ما قبل يكيني سامي ربي مراكتا يغافو منا كان سيتشكا إفرت تبي يجي إن كاتين زين أشتكى دينا ربي لا تشتكى دعاء ربي لا تشتكى دعاء إيه أسيت توما كذا تمنا كو كتير دينا فينا في دينا هركات وانا كتير أنا في دينا أبدا والله بام تقولن هركات وانا كتير أسيت تبكون بلد تيساتي إيه فرمان का कुआं तामो आरफात लोरा बच्चों को काजी रहे हैं अच्छी तुल फर्रे उल फल में लगते हैं रबी मरते जबल रहमान मिल कर रखती थी सीधन खुलो को करके एक आबारत फूल रबी का आदते वाले मन लगते का इनको firman को फर्रे में किसी का आदते का लाखन इनमें रबी जनी बोलते हैं गुरु फिर अम्मा माल तांसे इन्हें साली रत्ती दिसांजरे मिला देते mana tadi kita nengah fanjut गोली मिलती का तरीका आदि चुके इतने उल मिलते समय तो अच्छी मले karena आपने मुझे कोई रोडे मिला को Ka'umsa tu galma tolche. Ka'umsa tu eessan naqaaf ka'e hannaa fi bittaa fi gurgurtaa fi gabaa taanuu kanaafan jedhu dabarsee ergaa kan qo'atu. Ustaz Sufyaan. Mee kanarratti Muhammad barreessee irratti koomentii nu kennisan. Mee ta'u ka'uudhaafi galma ta'u gahuudhaaf obbuu ka'u imaltuu deemuudhaaf obbuu ka'u eessarraa ka'ama ka'umsa kanarratti maaltu isaa ajumsiisa namni tokko deemuudhaaf jechuudha maaltu isaa ajumsiisa deemuu isaa dura. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه جلقبا آثار يا هيكنا أتشرا كان رايا هيكنا علمنا ما كوني الرجال يونيفورمي والفكات غريغرين أودي جتان ورا أد إلى الأدات ياد سوسيوال جنجرو غرابيراجو osoo deemaa jirtu ka fuula keessa sitti as galu jechaadha. Haasofni Ustaaz Raayyaan amma kaase kuni haasaa tasuma akkanumaan haasa'amu osoo hin ta'in haasaa irra taa'anii loojikiin irratti wal murmanii irratti mari'atanii namaa galaa wanni inni haasa'u kuni galaa jalqabumayyuu. Mee daawwattoota Oromootiin gammachuu jiru suuqanaatiif nama kanaafuu himaa jennaan. Daawwattoota qofa osoo hin ta'in nuufuu galaa jira kan jedhu illee irratti haasa'uun barbaachisaadha. Jalqaba gaafii ati kaasteefi ilmi namaa kaayyoodha inni mataan isaa kaayyoodha. Ilma namaati jechaan kaayyoo wayiiti.
ربي سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون جدت كوتيشني كيسا نكاهي كايو أباو ميدي إيه أباو أمي كايو إيتي لفكاهي جرا كايو أبو مبان كايو أبان أمي سوري أتشبودا وانا تتاتو كدمو أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون جدي ربي مو وانا تدلقا جرتكوني maal inni gaafii jedhu immoo lafasii kaayee jira jecha taphaaf siin uumne kanaafuu waattu jira jechaadha. Amma kun imala jalqabaatii fi imala dhumaati. Imala dhumaati. Dhumaa kan tobbuu jedhu imala jalqabaa kaayee jira as fidee jira kan dhumaa fidee jira. So bakki irraa kaanes bakki irraa dhufnes akkitti jiraachuu qabnus akkitti godaanuu qabnus lafa kaa'amee jira fireemworkiin wayii jira jechaadha. Kaartaan lafa jira. Kaartaan lafa jira. Amma kana haasa'aa jirru nu akkamii jirraadha yoo ta'e malee karaan irra deemuu qabnu seerri irra deemuu qabnu reefi ustaaz raayyaa waan jedhe karaan dheeraan tokko egziitii qabaa buusaa deemaa leeniin lafa kaa'ame jira tiraaka jira yoo kana goote kanatti ta'a yoo kanatti aansite kanatti ta'a jedhamee seerri lafa kaa'ame jira. Akkamitti ilaaluun barbaadu? Akkamitti ilaaluun barbaadu? Ejjeenis hin gaafatte? Naagare. Imalaan tokko jette. Imalaan tokko yeroo ka'u iddeen hunda kudhadeen fittumte kaati. Bakka imalli kan kee homaa kana fulchinne waliin isa ilaalee yaadu jettee taa'anii imalaan tokko yeroo ka'u yeroo ka'u jette nu imala gaafatte ofitti asin fidin. Imalaan tokko yeroo ka'u maal barbaachisa karaan kun karaa dhaayii isaa gadeera imalli badii isaa gadeera imalli yoo homaa kana fulchinne waliin si ilaalee homaa kana fulchinne waliin isa ilaalee yaadu keessa godhame hoo imalli isaa ilaa fa'a imalli imala. Imala keessaa tokko miti. Illee yaabnuma sawul ta'uudhaaf eessaa fi akkamitti ga'e? Illee yaabnuma taa'ee walii rabbiin ala dabbalatu nama deemaa jira. Ilma deemee. Inni imala dhaabaa amantiin jedhee bahe. Imaltuu dura maal barbaachisaa? Na geeffatu. Amma afaan Oromootiin hiikna wanni an jedheef isa kana. Wanni afaan Oromootti hiikuun ga'eefi raayyaa hubachuufu afaan Oromoo biraa si barbaachisa. Asirraa kaasna jechaadha. Fireemiin gara ajandaatti hogguu as deebisu kaayyoon mata dureen wanni isin fiddanii guddaadha. Ilmummaan namaa rakkoon isaa isii jalqabuma irraa yoo ka'ee isii kana. Bakka bakka deemaa jiru wallaaluu isaa mudannoo karaa qulqulleeffachuu dhabuu isaa. Laal ilmi namaa hin fiignaa dura garam fiignattu dursa. Garam fiignaa dura maaliif fiignattu dursa. Maaliif fiignaa jalqabumaa jecha. Fireemimmaan ilmi namaa duniyaa tanarratti harkaa badee mariin harkaa badee kumpaasiin irratti harkaa badee gaafii ammatti gaafatte kana. Gaafii kana akka reefu ustaaz Raayyaan jedhe jalqabumaayyuu hiikkaa isaa osoo hin beekin furmaata isaa waliin hin argan. Hiikkaan haasaa ati haasoftee gaafiin ati gaafattee maalinni jalqaba. Ilmi namaatu maalinni. Maaltu horiidhaan, hayawaanaan, meeshaa adda biraatiin, mukaan, dhagaan adda isa godhu. Kennaan inni qabu maalinni. Yaadu irraa jalqaba jechaadha. Ilmi namaa akkuma rabbiin isa uume kanatti sooshaal animaal jedhama. Waan haasa'u irratti, waan hojjetu irratti, waan dhufeef, waan deemuuf, waan hojjechuu qabu. Kan hojjete kanammoo isa gochuun isaa qophiidhaaf isa gargaara. Isa gargaara. Waan dalaga irratti immoo natiijaa argata. Akka nama kaanii akka meeshaa kaanii gatamee nafu. Kana waan hojjetteef kanattu siin mala, kana waan hojjetteef kanaan adabamta jedhee kan kaa'amu jechuudha. Kanaaf mata dureen ati kaaste mata duree guddaadha. Raayyaatti si deebisa. Dura Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nam tokko imaltuu deemuu dura gaafiin kiyya har'a kanuma. Hanga inshallah talagatti aanutti dhufnutti imaltuu deemuun namni tokko. Gaafii baay'ee qabdi jechuudha. Gaafii baay'ee. Gaafii baay'ee qabaa tokko keessa iyyuu kana hunda tokkisanii jedha. Gaafii dheeraa jira. Gaafiin hanga dhumaatti karaatti maal isa mudatuu fi akkamitti eenyu wajjin akka deemu, akkamiin akka deemu, maaliif akka deemu, maaliin akka deemu hundatu keessa jira gaafiin. Kanaafuu namni tokko imaluu dura maaltu isa barbaachisame? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kana dura gaaf takka gaafa mucaan tiyya jalqabaa naa dhalattu nama na dura ilmaan harkatan hunda dawwaleetiin gaafii sadi naa himaan jeen maaliif ilmoo nu barbaachise? Ilmoo akkam barbaanna? Akkamitti ilmoo barbaanne san harkanna? Akkitti akka barbaanne san godhannu sun
akkam jira isin waliin dura ilmaan harkattan natti himaadhaan jeen imalaan tokko hoggaaniif imala isaa jalqabuuf lafaa ka'u sadarkaa yaadaa keessatti sadarkaan duraa kun osoo sochiin eegallee akka yaadaatti bakka dhaquu deemu dhimma dhaquu deemuuf tokko sammuu keessaa qaba. Dhimmi kun deemee galma akeeka tahee fi hanga deemee mul'ata tahee fi mul'anni isaa kun abjuu jijjiiramee fi taa'us isa dhorkee amma maal godha akkamittiin dhaqa eessa jirti waan juusan odeeffachuu jalqaba. Marsaan itti aanu odeeffannoodhaan. Odeeffannoo waan san fedhinnaaf keessa fidatee odeeffannoon dhufa. Odeeffannoo isa eessaayin harkadha akkamittiin harkadha. Kun amma maal isa barbaada qaceelcha. Qur'aanni imma kana bakka odeeffannoo kanarraa harkatan kana. Ammas nama waan kana isaa hiiku. Information bakka dhiitu. Bakka dhiitu fedhinnaaf keessa fidateeti fedhinnaaf keessa fidatee eega fedhinnaaf keessa fidatee biyya sanaa isa barbaachisa. Kaartaa waan sanaa isa barbaachisa. Wanni kun kitaabni Qur'aanni yookiin namni kun kana. Hudan jee rabbi qajeelchu. Namni waan kana siif hiiku ammas daliila barbaachisa nama karaa isa qajeelchu. Ergamaan yookiin ulamaan kana ammas nama kana achi deemeeti biiti sun akkamitti dhaqan namicha kana gaafatee afaaniin itti himaa jechuudha. Kaartaa kana kitaaba kana fudhatee ilaalee waa'ee biyyaaf bakka dhaquu deemuu imala dhaquu deemuu san sirriitti beekuu qaba jechuudha. Hattaa fageenya isaa waan isiin itti fudhattu kana hunda isaa qabateeti maaltu karaa kana jira sinqii maal nama barbaachisa. Kallattii asiin beekaa jechuudha. Wanti sun gara bahaa jirti gara dhihaa jirti. Eega lafaa ka'ee manaa dhufe dhahaa moodhee hanjuu as amma sadarkaa isteeshiniidha sadarkaan kun sochii miti sadarkaa kutaa yaadaa jiru kana keessatti as keessatti waan barbaachisu hunda godhee karaan kun baddamoo gammoojji bishaani moo maali eeguma dhaqee bishaanitti hin dhaqu dura qophaa'ee manaa ka'a dura qophaa'ee beekeeti bakka deemuuf hunda beekee gaafatee torbee tokko iyyafatee beekee hubatee imala isaa takka jedhee jalqaba. Baddaa gammoojjummaan ka'ee ittiin dhufu duraan qophaa'ee wanta karaa isaan deemaa nama gaafatu. Makiinaa seenee jimmirraa argeen dhaqa jee walli soo gaggeessa karan deemaa jirra jee hin gaafatu. Kanaafuu inni mudate ni barata. Maaliif barata jettu deebiin qabu. Ilmaan waan horreef deebiin qabu. Qabeenya waan horreef deebiin qabu. Osoo miliyoona 10,000,000 harka sii kenne nama daa'ee yaa'ee kadhatu hedduudhaan silaa dhamma sii kenne piroojeektii ittiin hojjettu akka mijeetiin dura dhabe akkasumas rabbiin kadhatiin haadhii isaa hin jedhan. Piroojeektii tun qabaate. Hin qabdan lafa. Waan itti hojjettu lafan kee keessa kaa'u waan akkana jechuun utuu birii arga bittaa gaafa birii nuti kaffaltii qofa dheedha. Osoo birri argin. Ilmaanis waan horreef himaa. Ilmoo maaliif horree himaa dura kanaaf namni bakka deemuuf san dura qabaata nama bobba'ee karaa walakkaa jiru ha bakka itti deemuu qabne ha waan deemuufis hin qabne ha amma bakka itti deeman itti himuun nama rakkiftee na dhibe. Akkanuma karaa walakkaa jiraatee jiru silaa bakka jirrutti eessa akka deemnu akka jenna kana qabatee imala akka deemuu deemu maaliin akka deemu odeeffannoo waan kanaa hunda odeeffannoo Qur'aanni kun odeeffannoo kana. Ka'umsa dura kana hunda of irraa qabu jechuudha. Amma gabaasati qaba. Bakka irraa ka'uu qaba. Bakka dhaquu qaba. Sochii hedduu kana jiru. Fageenya jidduu kana jiru qaba. Gaafa asirraa ba'ee imala ba'ee sochii walla jiru jalqaba amma. Sochii kana keessatti maal ta'a? Hin seenne ka'umsa irratti wanni isa barbaachisu akka gulaanidhaaf namaa galuudhaaf ta'eedha. Kanaaf marsaa kana keessatti waan hattaa karaa kanatti isa guuddatu bu'aa bahii hunda asirratti hin baane kaa'ee. Yoonii fi wanni fudhachuu isa barbaachisa isa goobara. Daatu. Daatu sana fudhachuu isa barbaachiftes tireka fudhachuun isa barbaachisuus nyaataas sinqii hangam takkaa sochii nageessa bostoosa abbuma godhatee baha. Namichi kun imala bahu kana hunda sammuu keessa kaafatee daliila qabatee kaartaa qabatee kitaaba san qabatee Qur'aan amara wanti keenya kana akkasi imala isaa takka jedhee jalqaba. Qur'aan san baatee laalaa kallattii laalaa namicha daliila san gaafachaa namicha karaa beeku san ijoollee namaa siisuutii deemtu dallala harka buutiimi warra karaa beeku harka inninis daliila qabaamu daliilticha isaa sanis dallala qaba dallala rabbii ulamaadha namicha kana gaafachaa deema
bakka gartee kaartaa kun isaanii ifnetti garamiin deemu. Parsantii lamaatu yaadatu qabbala mukayti. Obsatu fara parsantii nama qabbala mukayti. Sandalala sana achitti fudhatu. Akhirnya kan sudah jadi fidan. Wa ma as'alukum min ajri illa 'ala Allah. Obbo dhufan wal dhufan aslan jal Allah nuti demo sai sirran barban aje cara kara singarsin na mana singarsin na achifanna kanaaf waa hunda isaa qophaa'e ammas waan biraa ka godhu keessaa dhabichi kun namni dhaqee amma dura jira nagayaan dhaqee moora dhaqe nama lama gaafata fakkeenya gaafata ammas ammuma taa'ee nama bahee karatti hafees ni gaafata jira maatu waraattan bise maaf nama dhaqee gahees ni gaafata akkamitti achi gahee dhaqee suudii deemate ijoollee dhayitee achi fiddee maarree jaarratte bar suudii dhufee maarree godhate bar maarree godhate kanas ni odeeffata waan isa kakaasu keessaa sahabaan amma nuuf kana Warra citaa nama qorrooti dabarfatee ilaalaa. amma nuuf sahabaan jara kana warra milkaa'ina kana galmeessan keessaa warra karaa kufanis firraa iyyaafata maaltu isaan kuffise taa'u jira namichi immoo milkaan himmee fi son kun hundinuu osoo manaan bahin ka'umsa duraa mana matti Manatti galaa isaa qabratu isaa galaa qabu galaa hunda baataanii beekan. Yookaan waan galanaa bitatu baata miti waan galanaa bitatu baata waan wanti achiin nagaa adii dheeraa gataa jira malleen kaan kana. eegaa Otoo hin lagin achi gaa jechuudha tun ta'e. osoo hin ga'in achi gaa osoo asiin ka'inuu durumaa waa achi gahee jira Waan niqaan boodidha. Bakka maappii fudhatee maala fudhatee niqaan boodii deemu. amma kana booda ammas akki jiru amma gaa hawf carraa maaliin qaba jeetiif laala maaliin guuttadhe maaltu hir'ate carraa qabu yoo loon qabaate loon gurgurata yoo wanti qabaate wanni gurgurata yoo karattiin dalagachaa deema jees hanga qabu fudhatee hanga dalagatus achirraa achi gaa'eetiin dalagachaa deema yoo jees hoggaan achi dhaqees achirraa waan loon ichi dalagadhe kan achi ga'e achirraa achi ga'e akkasitti taateen haaraatti guyyaa keessaa dhuftee isirfachiiftu hin jirtu wayni karatti itti yaadu hin jirtu asitti hundi dhumee baha amman hordoftootaa fi daawwattoota keenya gaafiin keenya Yaadannoon haasaa kanaa ishee amatti ho'idhaati. Jazaa keenya ishee amatti ho'idha. Ibidditu nutti qabsiifte. Ibidditu nutti qabsiifte. Guyyaa irraa nutti qabataa ta'a. Ibidditu nutti qabsiifte. Yoomiyyuu sin irraanfatu. Rabbi sin irraanfatu si beeka. Silaa rabbiin kee sin irraanfatu. Umrii kee rabbi adeemsi. Yaadannoon kun immoo haasaa kanaa immoo ibidda fikiraa kanaa nuti bu'uura namni nuu ta'ee ibidda fikiraa maaliif jiraatta? Ibidda duraan jirutti kibriititti qabsiisee gaddise. Jazaa garga. Amma yaadannoon kun isaaf haa ta'u imala keenya jalqabuuf ammallee manaan kaane gaafa manaa kaanetti walitti deemee assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.